siyaasaa keessatti egaa walitti nama buusuudhaaf waan barbaadanuu fi isa kana jarri akkasitti ilaalan natti fakkaata. Fayyadamtoota yeroo beekumticha yeroo nuu kennan jechuudha. Erga nuu kennanii ka'anii booda immoo sagalee guddiftuudhaan magaalaa keessa konkolaataadhaan deemnee akka nama waamne godhan poolisiidhaan nu dhorkanii. Egaa inni kun isa foon kennanii billaa dhawwachuu bakkii fakkaata. Maaliif akkas godhamaa jennee deddeebinee gaafannee turre hin bidan isaa. Ammi kun gaa kan ta'e dhiibbaa kana keessatti mootummaan kun karaa hedduudhaan akka namni hiriira hin baane akka sagaleen sabaa hin dhagaamne ayyaamamis immoo lafa hin taanetti akka ta'u ayyama ture. Egaa nurra kan ga'e kanuma haa ta'u malee carraadhuma argame hundaan iyyuu sablammoonni keenya ammi finfinnee keessa jiranu akka isaan baanu keessatti immoo naannoo barattoonni yuunivarsiitii jiranu waan ta'eef kiiloon 4 sabaaf sablammoonni warri kibbaas warri Tigrees Oromoon keessattuu hedduminaan ba'ee baay'een isaa Oromoodha. Sochii kana keessatti kan hamileedhaan socho'aa ture barattoota Oromooti har'as taanaan sochii isaa darbees taanaan baay'inaaf guddinaan kan madara kana keessatti sochii guddaa carraa argame kanatti fayyadamuu danda'anii Oromoota baay'een isaaniidha. Hiriira irraa kana irratti rakkinni kun irratti uumamee lafti isaan waayyaman gonsollee lafa jedhamu kiiloo 4 ta'eetu awwaaree lafa taabonni bulu kan jedhamutti godhama ture. Amma danda'ameen egaa waamicha miidiyaadhaan otoo hin ta'in meeshaa ammayyaa kanaan bilbilaan waraqaa bittimsuudhaan tattaaffii baay'eetu godhame. Egaa namni hammas baay'ee guddaadha jennee inni gochuu baannu namni argameera namni argamuu danda'eera. Ergaa keenyas immoo sirriitti dabarfachuu dandeenyeerra. Hiriiricha ragaa dhiibbaan turee fi namoonni hiriirratti argaman ogguu madaalamanuu baay'ee nama gammachiisan baay'ee itti gammanneerra maaliif namni tokko iyyuu akka hin baane ture kan carraan isaan gochaa turanii. Egaa mootummaanis immoo warra kaanii wajjin walitti buusuudhaaf waan yaada qabuu fi hiriira kana yeroo nu baane booda samma miidiyaa irratti akka dhageenyutti miidiyaa biyya keessa jiru ni dabarsuu yaalaniiru. Miidiyaa addunyaa keessa jiru akka VOA akka Jarmaniitiinis sirriitti darbeera. Inni kun egaa milkaa'eera jechuu dandeenya karaa tokko tokkoon. Tole obbo Baqqalaa duraan dursee galatoomi dhiibbaa jiru biyya keessatti jiru kanaaf osoo hin jilbeenfatin tattaaffiin isin funyaan diinaa jala teessanii gootan waan xiqqaa miti. Akka nama tokkottis akka jaarmaattis tattaaffiin isin gootan dhugaa haga dandeessan dhiibbaa jiru hunda fudhatanii tattaaffii xiqqaa miti. Kanaaf argalanni keessan bilisummaadha. Gaafiin ani itti aansee gaafadhu Oromootiin hedduu magaalaa Finfinnee keessa hin jiraatanii Oromoon argitee naannoo Finfinnee magaalaalee hedduutu magaalaa Oromoon bal'inaan keessa jiraatutu jira guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha. Uummata kibbaas egaa qooda keessaa uummanni Finfinnee qofa keessatti ta'e moo magaalaalee adda addaa keessatti ta'ee jira? Yookiin fuulduraaf yaada maal qabda? Egaa ammaaf yeroo lamaaf Finfinnee irratti adeemsifame. Amma sagantaan nu qabannee jirru Finfinneen akka beekamu waa'ee Finfinnee akkuma suquu yaaltee magaalaa buburreedha baay'ee. Hedduminaan kan keessa jiraatan warra qubattoota. Kanaaf jecha hiriira nu goonu kana baay'een isaanii itti kan gammanneef jiru. Immoo gammadanis jibbanis wanti kun deemuu qaba amma dandeenyu jenneetu geessinee malee jiraataan Finfinnee keessa jiraatu baay'inaan hedduminaan akka Oromoo hin taane hin beekna. Haa ta'u malee ka'umsaa fi
baay'ee nu gargaara waan ishee wanti Finfinnee irratti ta'u addunyaa irratti dhaga'amuu danda'a biyya keessatti dhaga'amuu danda'a kana jecha isa filannee amma gaa inni itti aanu immoo magaaloti guguddoo ta'anii kan akka Amboo kan akka Shaashamannee kan akka Gimbii kan akka magaaloti Oromiyaa keessa jiran kan akka Shiroo jara kana irratti gaggeessuun baay'ee barbaachisaa nutti fakkaata. Kanaaf inni kun waan waddaleen nu taagaa waan tarkaanfii gara fuulduraatti jabeessinee saba keenyas gurmeessinee waddaleen nu ta'a kun jalqabaatu waan gurra namaas gurra addunyaa keessatti ga'ee rakkinni nurra jiru kuni filannoon sobaa gaggeessamuudha yaalamu kuni dararaanii fidhaan ajjechaan Oromoo irratti saba warra kaan irras gahaa jiru kun mootummaan abbaa irree wanti inni gochaa jiru akka sirrii hin taane sagalee keenya dhageessisuun hin danda'amaa jennee waan asii jalqabne malee gara fuulduraatti akkuma biyyoolessaatti Amaara keessattis biyya Tigreettis biyya Kibbattis bakka hundatti na deema jenneetu abdii guddaa kan goonu egaa kana itti saganteeffannee dhumatti adeemuudhaaf kutannee kaaneerra. Yaadannoo haga tokko ilaalaa ture Facebook irratti kabahee barattoonni Oromoo haalii kamanii waa'een maaster pilaanii Finfinnees magaalaa Finfinnees ka'ee jira. Hidhattoonni warri fincilaa ji'a lama moo ji'a sadi dura Oromootiin godhan ilaalchisee Oromoota hedduutu dargaggoota hedduutu mana hidhaa jira. Kana hunda dhaadannoo irratti hagam ol ka'ee dhagahamee jira. Rakkoon guddaan amma dhugaa wanni isin jettanii wanni keessaa guddaan maal inni handhuurri Oromiyaa ta'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu magaalaa Finfinneedha. Sagaleen Finfinnee keessatti dhagahame sagalee addunyaa irratti dhagahamu. Oromoon magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffatuun keessan hedduu jalqabaaf hedduu bareeda akka jettan. Dubbiin maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisee ibsa mootummaa wayyaanee guyyaa lama moo guyyaa sadii dura baasee jira hojiirra oolchuu fi haala kana ilaalchisee sagaleen ol ka'ee dhagahamee jira obbo Baqqalaa. Egaa saamicha lafaa ilaalchisee akkuma waliigalaatti saamicha lafaa ilaalchisee saamichi lafaa dhaabbatu kan jedhu dhaadannoon jiru tokko waa'ee maaster pilaanichaa ilaalchisee qophii mataa isaa danda'utu godhamuu qaba. Ammas taanaan mootummaan waan kana irratti itti adeemaa hin jiraatan jedhe hubanneerra. Dubbiin maaster pilaanii kun egaa dubbii qabiyyee Oromoo lafa Oromoo saamuuti. Wanti kun cimee kan inni dhaga'amuu danda'u Finfinnee irratti jennee namannu. Finfinnee irratti jennee namannu maaliif Oromoon hundi isaa naannoo jiru naannoo Finfinnee warri jiru waan kana irratti kanaan dura sirmatanii warri lubbuu dhaban jiru warri aarsaa guddaa kaffalan jiru. Inni kun egaa har'aa fi saamichi lafaa dhaabbatu jennee gaafanneerra. Akka madarakitti egaa guddisnee sagalee kan har'aa hin kaafne har'a wanti ka'e wanti kana walumaa galaan saamichi lafaa nurra dhaabbatu qotee bulaa Oromoo buqqisuun dhaabbatu kan jedhu dhaadannoon jira ture. Inni kun egaa maaster pilaanicha si ilaala irratti fakkaata. Haa ta'u malee inni kun dubbiin cimaadha ammas taanaan dubbii salphaatti akkasitti bira dabarru miti. Kanaaf inni kun ittuma fufa. Karaa biraatiin an gaafii maayii gaafadhee sanboota yoo namni gaafii gaafatu carraa kennaa yookaan dhaamsaa maayii sanirraa barbaanna. Karaa biraatiin wanni an gaafadhu ummanni biyya alaa kun maal akka godhu barbaada. Amma argitee dhugaadhaa biyya alaa kana ilaalchi siyaasaa dhaabatiin siyaasaa adda addaa jiraachuun yaada uummataa hiruun ni mul'ata. Amma garuu uummanni Oromoo qabsoon isin gootan kana cinaa hiriiru yookiin bifa kana keessanii wal fakkaatu qabsoo godhuu fi sadarkaa dhaabaatti argitee sochiin ni jira. Haala kanaan walitti hidhatanii hedduu hin argu gara dhaaba keessanii ummatoota biyya alaa qunnamtanii akka biyyooti adda addaatti mul'ataa ture namni biyya alaa irraa biyyatti dhufee qabsoo keessanitti akka dabalamuu haalli aanjaa jiru hin mul'atu. Haalli kun hedduu fardiidha. Isin qofa irratti dhiisuun barbaachisaa miti. Uummanni biyya alaa kun dirqama guddaa qaba.
dubbii sabaati. Waan kana laalchisee wanni isin irratti hojjettan ni jira. Fuulduraafis akkam yaaddan qabsoo kana keessa hayyoota hedduutu biyya alaa jira. Sabboontota hedduutu biyya alaa jira. Deeggarsa argachuuf hirmaachisuuf akkam yaaddan? Akka dhaaba Oromoo tokkotti sabni Oromoo biyyaa bahee carraa adda addaatiin yookaan immoo barumsaan yookaan waan adda addaatiin biyya alaa keessa jiru akka ta'an hamma danda'ameen kophaatti sagalee isaa dhageessisaa ture. Egaa dhaabbileen Oromoo immoo akkuma beeknu hundi keenya yoo akka beekamuuf beekumsa biyya alaatti argatanii heddumminaan kan socho'aa turan baay'ee muraasa. Dhaabni keenya amma danda'ameen dhaaba karaa nagaatiin biyya keessatti qabsoo gochaa jirudha. Isa kana sappoortii guruppiin keenya warri nu gargaaran iddoo tokko jiranii qaqqaama isaanii godhanii qaqqaasuma Oromoon godhuun amma kana iyyuu kan cimne saboota warra kaanirra fooyyeedhaan kan socho'aa jirru qaqqaasa daastoraan warri ala jiru Oromoon godhanuun kana jechuun waa guddaa hojjenneeti miti. Fedhiidhuma Oromoon qabuuni waggaatti al tokko waggantoonni tokko dhaqanii walgahii adda addaatti adeemsisanii walgahii sana irratti jennoo keenyaa fi kaayyoo qabsichaa Oromootatti ibsanii amma wanaan wajjin amma danda'ameen hiriiraa jiru. Haa ta'u malee baraanaaf barataan sochiin kun daran cimee Oromoon hedduminaan qabsoo biyya keessa jiru qabsoo Oromoon barattoonni Oromoo keessatti nu wajjin wal ta'anii harka wal qabannee tokkummaa Oromootiin simee gaggeessaa jirru kana duukaa baay'isanii waan nama gammachiisu akka isaan hojjechaa turanii namannaa. Egaa isa kana daranitti cimsineetti fufuudhaa fi koreewwan achi jiran biyya keessaas immoo asiis namni dhaqee yaada keenyaa fi waan hojjechaa jirru kana miidiyaadhaan, feesbuukiidhaan, weebsaayitiidhaan waan adda addaatiin ibsuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Weebsaayitiis qabna. Weebsaayitii keenya kanas immoo kan qopheessan mijeessan Oromootuma ala jiranudha. Ammas taanaan Oromoon rakkinni isaa baay'eedha. Biyya keessas taanaan biyya alaattis taanaan karaa hedduudhaan dhiibbaan Oromoo irra jiru namni baay'isee hamma kana biyyattii kana keessatti guddina Oromoo, jabina Oromoo ija gaariidhaan ilaalu baay'ee miti. Alas taanaan kan walitti fakkaata. Egaa kana keessatti cimanii Oromoon ala jirtan cimtanii sagalee keenya nu biyya keessaa dhageessuuf filannoo kana silaalchisee ta'ee saamicha lafaa silaalchisee ta'ee addunyaan amma waan gurra isaa kennaa jiru fakkaataa waan dhagaa jiru fakkaataa isa cimsanii dhumatti dhufuu barbaachisaa nutti fakkaata. Karaa keenyaan yeroo muraasa keessa